duuba ibsaan homaa kan laalamitti yoore way kun jarri miti yoo miila irraa ifkaayati miila dhukkubsitee aaru jiraati atitti fuf aaru jira garummoo maashaallah waan tokkoon dhaama ammaani haasawni naaf gaa waan tokkoon dhaamu inni nan dhaamu namni har'aan tana fakkeenyaaf jaartii intala Harargeen irraa fuutee gabbartee nikaa rasuulaa godhattee mana galfatte tokkoon jalaa kajalaa sodaachise yookaan jalaa waa goggodha folooraa fi jinnii fi raashumaa fi kushaanburatti daamee namni jiru garuu. Isumarra dhiise akka isin deebi'tuu godhee barama. Amma gaafiin isin gaafadha ishee isin hundi keessanuu sabboona. Aboo gaafii abiyyi amma gaafa dobboleessa nuti mootummaa dhamte. Gaafii paarlaamaa man seenne yoo gaafii qabatteeti. No dhagaa yaani gaafiin namni si gaafataa jiru ani abbaa manaa. No gaafummaa nu paarlaamaa toltiifiin jaabar. Inni mucaan maaluma rabbisa godhe kana. Agafatu Lisa. Ya agafatu Lisa jara. Gaafii agafatu. Ayyee gaafatu. Gaafii an gaafadhe abbaan manaa aashittii kun irraa du'e moo irraa qabame moo inni ofirraa dhoorkuu dadhabeera nama kana naa baraa isiniin jedhe moo maaliif akkatti loltan isin? Ansi deebisu? Anaa deebisaaf. Qoy anaa deebisaaf. Abboon anaa deebisu maaliif loltan isin irraa du'e ani hin danda'u naaf falmadhaa jedhe moo irra hin jiru yetaa madhaa isin? Dhaggeeffadhu Habibi tokkoffaa irratti aashittiin jaartii siree ta'a Hamzaati malee jaartii teenya Habibi dhaggeeffadhu. Jaartii teenya namni hanga gartee erga jaartii teessan taatee quba qabaattan eenyu namni siin jettu kummaa beekuu dadhabdarree. Bar kana ifa si goona bar daqiiqaa kudhan booda eeggatu. Sabboona ifiin daranii kun deebiin gabaabaadha qoy alaa deebisaa fi tokkoffaa akkuma xiqqaas ta'e ashittiin jaartii Hamzaa tasireeti malee akka uummataatti akka obboleettiitti akka dumaashiitti rakkoon isirra geessa galee si ta'uun isin nu kadhachuu fi Hamzaan du'uun barbaachisu. Jiraachuu keenyaaf waan kana dhaga'uu qofa barbaachisa tokko kana. Kalamaffaadha abbaan kun eenyu abbaan eenyu kaja'uuf ammataan kee deebisan si gaafadha tokkoffaa namoonni wal fuudhanii jaartii qaban ka osoo jaartii qabuu jaartii isaa dhoysee isiidhaas isiinis akka jaarsa dhoysitu godhee isii afeeru kun eenyu tokko. Lammaffaa warri galii isaanii taaptaabii xiqqoo ta'e eenyu lama. Qoy na dhaggeeffadhu egaa gaafattee boo. Qoy egaa gaafattee na dhaggeeffadhu naas deebisu irratti akka qubsutti si deebisa dhaggeeffadhu. Tokkoffaa warri galii isaanii tiktook ta'e eenyu fi eenyu haayiroo keessatti. Lammaffaa warri fooloo gurguddaa qabu ka girrisaa qabu kan nama girrisaadhaan sodaachisuu barbaadu eenyu fi eenyu. Gaafii kana sadeen anaa fi ifumaa if gaafannee ifumaa deebitti kanina amma daqiiqa 10 booda si deebi'a. Kana teessee gochuun kana ragaan dabbalii fi jaalibsaa fi sabboonaa miti haadha dhimmaatti dubbate. Haadha dubbatte. Yaa. Haa dhagayi amma laali waa tokko asirratti ta'ee erga akkas taate. Fakkeenya fidanii waan kana dubbattanii lakki ani akka gadhiisee ofirrumaa ka'ee gadhiisee yoo siin jettee barreessitee akkam gootan. Maali? Qoy sabboonaa qoy jalan deemin. Negativili bas. Qoy mee maal jette farsa deebi? Qoy irraa deebi. Wanni an jedhe aashittiin jaartii Hamzaan irraa falmatu jedheen dhageenye. Okay kun yaada keetii meeti? Bakka yaada kee fudhadhu deem kan nuti keenya fudhadhu nutis keenya jirra maaltu rakkoo fidire? Nuti ammoo dumaashitee keenya irraa falmataa jirra ati Hamzaan haa falmatu jette atis yaada keeti nutis yaada keenya atis imaama kee uffadhu nuti inni uffanna allaqee. Erga akkas taate teessan fudhadhaa kenna biraan nu kaasaayyee. Injenne nuti kanaa isaati been fudhadhu dandeesse guyyaa ta'eetti. Teessan fudhadhaa biraan nu kaasaayyee. Lakki. Ayyuu carraa fudhadhu carraa ayyuu kana. Abdiin bee jira barjaalessa. Afarsaan saayibu mechuuf ol baafne malee aadubbii muruu fi aadubbii haasa'uu fi miti. Jaarsummaa taate dubbatu. Afartaree mutana darbe gurracha deemu jirtu jenne. Seenni biraan nu kaasaayyee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Seenni biraan nu kaasaayyee. Sila jira kenna. Ajandaan isin qabatanii deemtamu kun maaliin nuti ashitti isinii kenninee jirra. Isiniin kun walirraa fuunee walillee intala kenninee jirra. Walumaa galatti nuti warra soddaati. Akka garee soddaan hin dubbatu jedhanii. Intalti teenya isin quubsine ayyuu. Abboo dhaggeeffadhu jaalibsaa akkasii. Koomentii firii koomentii hundi keessa isaan biraan waa ka'u.
Barreessa. Hayyuu sila jara kenna hayyuu Oromoo yeroo kabajaa waan isaan siin geessi galee. nuun galle bira akka isin haasoftan kun Hayyuu bara. natti hin tolu. Hayyuu dhaggeeffadhu nuti kun amma nama arrabsaan jiru dhaggeeffadhu. Waan dhimma gartee haatii fe'amasa guddoon miidiyaa sittirra kaarterraa dubbachaa jira. Dhiigartee waan kana akkamiin laatameeti. Fakkeenyaaf jaartii namaa takka taate osoo jaartii qabduu bilbiltee bakka jaartiin biyya nagarreetti bakka jaartii kasi nagarreetti wal garraa akkamiin namoonni namaan ja'a. Jechuu eenyutu arge waan akkana. Waa Ashitti qabdu sarchi godhi dubbisa hayyuu Oromoo maal taate obboleessa kiyya nama guddaa dame. Jechuu mucaan kun jedhu biyyaati yoo jedheenillee maal rakkina qaba. Nuti wayi amma ibsaan jenne maayikii jenne namni kun eenyu kajoo barbaadaa irraa maal akka taate barreeffamni akka jiru ammoo adiin Ila hayyu wanni siin galle. Koi. Yoo jee maara koo qaba. Inni moo? Jechuu yoo fakkeenya nama wal beeku taate. Sila faallaan badina yoo. Koi afarto dubbiyaati. Yoo sabboona Yoo jee rakkoo qabu. boolii ittiin galchin sabboona jallata. Ittiin galchin. Mala. Ittiin galchin sabboona boolii. Naangal Ittiin galchin boolii. Ittiin galchin sabboona na jallata. obsi obboleessu dhageeffadhu sitti hima ani kasiin jechuu barbaadu anam waan isin ooftaa jirtan tanallee kuma qabu jedhu garuu maqaa ibsaa biratti dhaga'ee jennaan amma singa ani irraa dubbadhe Yoo ibsaan biraa haa ka'uu jedhee bari ijoolletu maal jedhe beekta sabboonaan faana intala teenna waan feene irraa dubbannaa jennaan. hayyuu kana dhiifama nu godhi nuti kanas gachaan jirru abaluu fi abaluu adda ba'a abaluu fi abaluu wal fuudhaa jechaan jirru nuti namni asittiin kaaftu kun eenyu wanni kun maaliif barbaachisa kaja'u qofa namaas asirratti targeetiin goone addaa saabaan hin jenne namni kun eenyu. Okay, hayyuu deemuu dandeessa ayyee. Sabboonaan boolii. Ati amma. Ayyuu waan jedha geetee dabbal. Hoomaan Yoo Okay. osoo achittiin Hin jedhu. osoo hamsaan hin mari'anne bakka inni jeetanii gola harka maarra koo qabaji. Shuftu? Kala. Dhaggeeffadhu sabboon amma calliteen taa'u jira. Dhaggeeffadha amma wanni takka wanni addaan baafattanii dubbachuu dandeessan waan ijaan kun amma ijoolleen fiddee irratti ittiin garsiifta kana. Feesbuuka feekii akka hin taane feesbuuka oriijinaala oriijii dura qabu. Dhaggeeffadha. Feesbuuka isiin mallattoo irraa qabdu Nuti dhaggeeffadhu nuti jaartii keenyaaf ni falmadna namni akkamitti gartee gabbee dhiira akka taate fincaantuu jara jechuudha. Waan akkanaa tana akkamitti haa ta'u akkamitti taati abbadan hin taatu dhaggeeffadha. Lubbuu rabbaa jechuudha. Nuni maakiidhaaf falmachuu ni dandeessanii ashittiidhaaf falmachuu ni dandeenya jechuudha. Waliigallee akkam jirtan isin boo kanaafuu jechuudha. Hamzaaji kun maaliif gabbee ta'a jedhan maaliif usee mana ta'a. yeroo takka kana agoonu sabboonaaf caalaan kabajamtoota hordoftoota as gala girtanii fi warri mana keessa girtan hundummaa keessan baga nagaan dhufta yoo yaasinin jechaa maqaa namaa taargetu godhaan jirru nama arrabsaan jirru nama tuqaan jirru wanni gachaa jirru beeksisa takkaa'uu barreeffama dumaashin teenya jaartii namzaaji asitti dhaabbilee toora miidiyaa si feesbuuk irra barreessite namni jaartii qabu jaartii tiyya dhoyseetiin atis jaarsa kee dhoysitee ijaazaa walii buuna takkaa'u wal agarra kaja'u ijaazaa wanni jedhamu waluma argaadha akka biraatti hin fudhatin jechuu kiyya wal agarra kaja'uudha. Asirratti ashittiin akka doorsifniinis itti jiru fooloodhaan girrisaa qabaniin. Adda baasii wal arguu boodallee wal tuqu jira. Wal arguu boodallee wal jirafu jira. Koi nuti amma kaasaa jirru kana inni kun eenyu ashitti irratti eenyu duula kana balee eenyutu ashitti hamzaa galaganaa jennu jira eenyutu osoo jaartii qabu ashitti akka hamzaa dheedha garratti ifis jaartii isaa dhoysee ashitti wajjin konnekshinii qabaachuu barbaada kaja'uudha xiinxalli nuti barreeffame isii qofa dubbifnee haasaa jirru kana gaafa isin hin jennu maqaa nama biraa takka illee taargetiin goone maqaa ashitti qofa because isii barreesse waan ta'eef barruu site maqaa asirratti xiinxalaa jirru kaayiroo keessatti warri galii tiktook irraa argatu warri fooloo qabu warri girrisaa qabu ka osoo jaartii qabu ashitti hubatti affeerrachuu barbaadu kun eenyu inni kaja'uudha maaliif barbaachiseedha burqaa wanni raasaa jirru kana keessa naa bayettee fi keessi isiidhaatiitu barreeffama barreessee namaatiitu jaartii tiyya dhoysee atis jaarsa kee dhoysii waliif gabbuudha yookaan wal arkina naan jette. Goobas. Eeyyuwa jarri kun ammoo warra jaartii qaburraa jette ammas warra fooloo qaburraa jette. Dabbala akkasii dabbala ati arargeelita ati loqonni kee kunti qonamaan galu naafi burqaan arargee baati wal faamna. Laal. Dhagee burqaa achitti teenya mangistii jaartii hamsaa keenyaa kahaji akkasii sii gala laal. Amma achittiin
Dumaashii teenya qaali. Egaa kaayiroo dhayitee waggaa lamaaf deemti. Jaartumaa deemsaa mucaa sheeticha suduunni akkasirratti dhaabbatu sammoo. Tanuma. Akkas gurbaa kana jalatti maal jedhani beeytaa? Miciyyooni dubartiidha. Dubartiilleen dubartii intala Adam Saaddooti miciyyoon nama iccitii qabu. Garuu wanni kun itti deddeebi'eeti har'a feesbuuk asitti irratti dhoofdi sa'a lama dura maal jettani beeytaa? Ani kaayiroo kan hin dhufeef jiruuti jaarsa kiyyaa wajjin rahaa godhuufi malee taaptaappii yookaan sadaqaa kadhachuuf hin dhufneetti. Itti aansuudhaan ammoo namni arkuu barbaadu osoo hamsatti hin himin osoo anis inni namichi isinis akkas jeessan jaartis ni qaba. Anis jaartii xiyya waan kana akkana dhageessu hin barbaadu atis hamsaan akkasi dhagahu hin barbaadu na ati immoo wal harkaan keenya biduun jara lamaan kanatti bakka jarri lamaan kun hin jirretti akkanaa fi ati qofti wal harkinu hin barbaada. Kana immoo an kana diduun kiyya immoo waan ati folowara qabduuf waan girrisaan irra duulchisuu dandeessuuf jecha si sodaadhee usuu hin qabu. Geemiin asli guyyaa lama afeessa guyyaa sadeen kana booda gadiin baasee dubbadha jette waan jira. Kana guetu namni folowara qabu. Waan jira osoo taane nama kana gabbaasuuf sabboona. Yaa akkasi Facebook asii ilaaluu dandeessa waan irraa hafe maaliif jaartii teenya itti zinaa godhuu barbaade kun kami hamsaa'ee akkamitti akka tuffatan qoy. Kaayiroo tana keessatti yookaan bakkuma jiran. Duraan dursee akkamitti ilaalta? Isin duraan dursee isin ilmoo nama guddaa ta'uu mul'ifte ilmoo hayyuu ta'uu mul'ifte jabduu namaa ta'uu mul'ifte nuufaa jiraattu umriin nuufaa dheerettu garuu immoo dhiiroo aadamaleeyyii tan namni hojjetu karami eeyisa nama akkami namni kun yoo dubbatte foolooroo isaa kanatti hirkatee akka miidhutti himatee ta'e isin himu jirtanii jaartiin Naa burqaa akkasii foolollee ni qaba girisaallee ni qaba yaa. Girrisaasaniin dabbee dhukkee sirraa kaase yoo dubbatti beekadhu. Ammallee nama sa'aa 24 akka isin ibsitetti nama sa'aa 24 sadaqaa kadhatu akka isin ibsitetti. Kaataaf godhaa jiru kana. Maguman dahin qofa malee hojii nama nuti beeknuun lafa keessa. Haasawaan isinii galtee jechuudha. Wallaahi dhugaadha. Amma asitti ka beekamu beekani kaayiroo keessa kan keessa qabaatu sa'aatii 24 baay'ee Kaapisa dhugaa fudhannee nu galee. eenyu akka ta'an beekamu. Lookeeshiin nu ergitee jirti. Mana dura dhaabbachuu jira. Namni sa'aatii 24 kadhatu dhaggeeffadha isiniif hima. Asli ta akka jaa. Meeraa fuudhu ni bitu meeraa fuudhu. Dhagee. Naasini. Ibsa maqaa namaa yaamen maqaa namaa tan godhin. Boo warra sadaqaa kadhatu yaamaa dhaggeeffadhu yaamaa namni dhooku jiru. Namni dhooku jiru dhaggeeffadhu maqaa warra sadaqaa kadhatu yaamaa. Warra taadhis gaa boodee am taadhis. Obsi kaa gurba. Warra sadaqaati barantanii yaamu deemu kaayiroo keessa. Koi carraa burqaa kan inni boodee am ibsa. Ibsa jaalibsa asirratti wanti beekamu qabu laal wanti beekuu qabdan Ibsa koi. jechuudha. Maqaa yaamuu odoon ta'in kaayiroo keessa namni fooloora baay'ee qabu baay'eetu jira. Kanaafuu isaan keessa eenyu akka ta'e taargettiin hin beekamu garuu fooloora baay'ee namni qabu baay'eetu jira. Kaayiroo keessa namni sadaqaas sa'aatii 24 kadhatullee jira beektanii. Yaa. Akka xiinxalatti himu warri koomantii mirga qaba. Isin asirra jirtan kuni ni himnaaf hin jarjarin ameenaa isin hin jee. Nuti immoo yeroo eenyu fakkaatti jennee manuma duubaan naannoo bakka bal'aa lookeeshinii isin nu ergite sanuma tooruma sana dhadhainee dhaabbannu. Duuba. Egaa akka nama guddaa taasisaa duuba gurbaani saboo duuba ashiitumsa tanaasa jaartiin naaji jaartiin mucaa keenyaa jaartiin sheetichaa kabar mucaan barsiisa. Kanuma ibsaa hin guddisi yeroo takka meeqa mul'atutti Nama subiidha bunan duyne si duraa wal dhooyte wanni si. Laki. Asoo keessan kanaa duurri baay'is na kaase akkamitti Birkaan amma hirribaa kee wallahi billahi. yaa ashittiin tana kun walaali kan gubbaa tana burqaa dhifama. Tawuchuu gurraatti sanii. Namni burqaa kun amma marte laa barreeffama san dubbisee sirri galaa wanni isin jette. Amma barreeffamni. maali eenyu maqaan sabboona naagaloo qofa osoo hin ta'in uummataafis galchuu jirraafisa. Gaafiti akkuma si gaafa deddeebisu hirriba jiraadhus akkuma hirribaa sanitti warra hirribaatiif jirra cinaa tokkos namni ciciisee kaanis laalu jiraafisa. Ayyee. Naaftaa godhamee harkaan Oromoo naaftaa godhamtu keessanuu.
duuba ibsaanoo maa kan laala mijiyoore way Kun jarri mijiyyoo miilarra ifkaayatti miila dhukkubsitee aaru jiraati. Atitti fuf. Aaru jira malee. garummoo maashaallah waan tokkoon dhaama ammaani haasawni naaf gaa waan tokkoon dhaamu inni nan dhaamu namni har'aan tana fakkeenyaaf jaartii intala Harargeen irraa fuutee gabbartee nikaa rasuulaa godhattee mana galfatte tokkoon jalaa kajalaa sodaachisee kajalaa waa goggodha. Folooraa fi jinnii fi raashumaa fi kushaanburatti daamee namni jiru garuu namni sanarra nama sammuu qabu dhiiroo. Hamza bakka tana gaa dubbiin teeti dhageeffadhu. Hamzaan koomantii achitti jala dhufee waan jedhe dhageetee burqa. Namni bulloota iyyatan akkas jee yaamu maaliif jaartii namaa biraa dhaquun taane fuudhaa ji. Jaartii saalfata fuudha jedhee. Awra kinni wallahi. Deebii ajaa'ibaa deebisee fi Otoo qabluun shaayeen na gubdee rabbi kiyya wayyoo. Gedee wal galaafadhu. Ani jedhe jara kan daawwattoota kiyya. Koomantii Hamzaatiin abdeet godhe. An koomantii Hamzaatiin abdeet godhe. Anaan rajii. Asbaas. wanna baana sa gurbaan illaa jaartii isaa tanaatu su wajjichi karaa deemuun taane isa lakki yoo jaartii isaa Ammaalitti beekamsitti achitti bira qofaa suuraa qabu yaa wallee. Achitti bira qofaa suuraa qabu yaani. yoo inni jaartii isaa wajjin karaa deemuun ittiin majjooyne jaarsisii isin itti abdii qabdi ni jaalatti bareedaadha kunoo dhaabbinsa guuta deemicha guuta suuratti biraa bareeda haasawa ni beeka sujuunni isaa akkasitti dhaabbata islaamummaan irraa mul'atti hay duuba tasii Areedallee ni qaba. Hinaafaan nufitte hambaa areenni na oodi. areedallee ni qaba kunoo ilkeen adii tana kunoo bishaan lagaa fakkaatti duuba jechuun maaliif Ilkeen sata saati moo uumamaa bara uumamaa tasaati gurbaan tasaati bara Maashaallah. Duuba mee amma fakkeenyaaf akka ilaalta amma dhageeffadhu. Ashitti yoo dubbii tana gabbaatee nu ifa godhu baate burqa. Laal feemastichi kanatti jaartii teenya osoo nuti lubbuun jirru eeysaif gara deetee osoo gurbaan guddaan kun jiru namni kana jaamee qoyaan tanaan na gubbuu jira bara. amma silaawu gabbaatee namtota waan takka abdadda gabbaatee hin dubbattu maaliif hin dubbanne beektaa duruutti dhaqanii amma duruu keessaanis ta'ee duruuti rakaan lama salaatamee fi jilbaanis Aljala jiran guutuun isaanii wallaahi billaahi aljala jiran. Qataan billaahi. jilbaanis jala yaanii qofoon hundi jilbaan urattee jirti rabbi sidaaddu Sabona amma kana gabaabaa dhaamsi nu maashii teenya ashittiidhaaf qabnu ila Hamzaan nama kabaja qabu ashitti nama kabaja qabu waan kana dubbachuun si jaarsaan kan takka jaalachuun si jaarsa shawwaddee akka isaan barbaadanii mul'achuu dhabuun si nama guddaa ta'uu si mul'isa. Naal jedhana rakkoon jirtu ni beektaa. Shamarri amala shamarri kutaa biraata harargee heerumte amala harargee qabdi. Shamarri harargee osoo jaarsa qabdu namaan dhayitu. Yaa. Akkuma namni barrakkoon isaanii tana bar achitti tarii kuma naannoo isaaniitti duraan amma naannoo birootti illee jedhudha naannoo birootti illee jedhu dhageeffadhe sabboona naasii afaanii furataa dhiirati jedha naasii afaanii furataa nama guddaa kan hojjetu jala taa'u dhageeffataa nuti amala keenyatti harargeen takka gaafa nikaa godhattee jaartiin teeta harargee ta nikaa qabdu abbaa fedhe sharbuunni fedhe namaan dhayitu sharbuunni fedhe yoo yaamte hin dhayituuf nama saniif abbaaddaan hin dhayituuf Bo'aan jaarsaan qaba barmiyattiin xiqqashuma siisan hammaasii ta'us gaarii sii ta'us sanuma amansiifattee teessi jechuudha. Abadan hin dhayitu nama. So wanni sanii nuti akkuma amalatti akkuma dhalootatti shamarran keenya kana qaban. Ammallee namni gaafa beekadu gaafa harargee heerumuudhaaf laallatee harargee san agare ni qorataa beeki. Namni gaafa harargee heerumuu deemu dhalaan harargee heerumuu deemtu ni qoratti. Maal akka harargeen tun maalirraa akka gammaddu maal akka feetu